darbetti yaade mata jaba gooftaan garuu barii fi waan harkaa qabu umuriin isaa dhibba kan hin guunne kanaafi lafarratti walli ba'e namni wal fixuufi haftee kuni maaliifi kuni kaafi qote haftee kuni maaliifi kuni kaafi qote keessatti onneen anaatu kun fachaan deema namni naannootu wajjin nyaate deebisee na nyaatu jedheen nan abdadhee of nabiin kuusatu haftee kuni maaliifi kuni gaaffii goote haftee kuni maaliifi kuni gaaffii goote Wangeelaa tu'amamne isaan nama taane har'a garuu gooftaa sodaachuu dadhabne harfannee lallabne waan baay'ee dubbanne itti jiraachuu immoo dadhabnee tarkanne dandayya garaa koo dandayi hundumasaa dandayya garaa koo dandayi hundumasaa jira guyyaan tokko guyyoo taran keessa dandayya garaa koo dandayi hundumaa dandayya garaa koo dandayi hundumaa jira guyyaan tokko guyyaa birmadummaa jira guyyaan tokko guyyaan bilisummaa jira guyyaan tokko guyyaan birmadummaa jira guyyaan tokko guyyaan bilisummaa. Harka fuunee akkam jirtu daawwattootaaf dhaggeeffattootaa fi Logosiif reediyoo Logos nagaan Waaqayyoo Abbaa kan Ilmaa fi hunduma keessaniif haa ta'u jecha egaa akkuma beekamu sagantaa keenya irraa kallattiidhumaan jalqabneerraa keessummaan irraa nu gidduudhaa qabnu luba keenya luba Affasaa fi akkasumas obboleessa koo waasiyuun jiraataa Kaanaadaa irraa luba Affawarq Swiidin irraa Anomnasaa Yuunaayitid Kingdom London irraa sagantaa isinii qabannee dhiyaanne irraa mata duree keenya irraa irratti kan dubbannu har'a mata dureen ijaarsa biyyaa siyaasa keessatti qooda kan amantootni keenya qooda akkamii qabaatu kan jedhudha kan nuti walii wajjin irratti mari'annu irratti xiinxalluu irratti dubbannu dubbii sagalee Waaqayyootiin wal qabsiisneetu kallattiidhumaan itti dabarraa jechuudha. Lubi keenya lubi Affawarqiif akkasumas obboleessi koo Waasiyuun yaada isaanii sagalee Waaqayyoo kanarra dhaabbannee nuuf kennu jechuudha. Gooftaan hunda keessan eebbisu ayaataan nu wajjiniin ta'a. Filiphisiyoos 2:14 jiru maqaa Waaqayyootiin nan dubbisa. Akkana jedha. Waan hundumaa gungummiif morkii malee godhaa. Ijoollee Waaqayyoo warra waan ittiin komataman hin qabne, warra mudaa haxxummaas hin qabne akka taataniif isin dhaloota micciiramaaf karaa irraa kaate kana gidduutti biyya lafaa irratti akka ibsaa ibsutti jiraadhaa. Guyyaa Kiristoos firdiidhaaf dhufutti akkasuma waan hin fiiginiif akkasuma waan hin dadhabiniif akka ittiin of jajutti dubbii jireenyaa kana jabeessaatii qabadhaa jedha.
kutaa tiyaanu irra dhaabbannee dubbannu Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 19 irra jirus maqaa Waaqayyootiin nan dubbisa. Uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee Waaqayyoo dhimmanii eeggachaa jiru. Egaa akkuma barreessaan Filiphisiyoos yeroo barreessu waan hundumaa gungummii fi morkii malee godhaa jedha. Ijoollee Waaqayyoo warra waan ittiin komataman hin qabne, mudaa kan hin qabne, haxxummaa kan hin qabne jedheetu dubbata Phaawulos gaafa ergaa kana barreessu. Guyyaa Kiristoos firdiidhaaf dhufu jedhees waa'ee firdii dhufaatii Kiristoosis tuqeetu dubbata. As keessatti egaa nus biyya lafaa rakkinaan guutte, gidiraadhaan guutte, ajjeechaadhaan guutte, hidhaadhaan guutte, wantoota garaagaraatiin guutte biyya lafaa hadhooftuu kana keessa jirra. As keessatti maal nurraa barbaada Waaqayyo, ga'een koo maanni kan jedhutu mee waa'ee kutaa kanaa xiqqoo irratti dubbachuun barbaachisaadha. Mee luba Afeworq kutaa kanaa akkamittiin akka isaan ilaalan eddii waa xiqqoo ishee tuqnee booda kallattiidhumaan gara mata duree keenya sattaanutti dabarra. Baay'ee fayyaa ta'a. Carraa kana argachuu kootti baay'een gammada. Sababi isaa waanan yeroo baay'ee ofii kootii yaaduudha mata dureen kunis waan ta'eef jechuu kooti. Biyya lafaa kana irratti kan Waaqayyo caalaa nama gorsu, kan Waaqayyo caalaa jireenya namaatiif kan ta'u beeku hin jiru. Waaqayyo inni beekumsa kanaan guutuu, inni dandeetti hundumaan guutuuf jalqaba waan hundumaa beeku immoo sagalee isaa nuu kenneera macaafa qulqulluu jechuu kooti. Wanti macaafi qulqulluun jedhu jireenya, gorsa, qajeelfama yeroo hundumaa. Kanaafis dhugaadha jennee amanna. Namni hundinuu fudhachuun akka irra jiru immoo beeknee kanaaf dubbanna. Amma gaa isarraati kan nuyi fudhanne kutaa kana. Biyya lafaa kana keessattidha. Filiphisiyoos 2. Dhaloota karaarraa kaate, dhaloota micciiramaa kana gidduutti isin immoo akka maaliiti? Akka ibsaatidha. Kana jechuudha. Biyya lafaa dukkana jechuudha. Dhugaan Waaqayyoo, dubbiin Waaqayyoo, qajeelfami Waaqayyoo keessa hin jiru taanaan biyya lafaa dukkana jechuudha. Kanaafuu biyya lafaa eenyuun barbaachisaa? Waaqayyoon ishee barbaachisaa. Waaqayyo immoo karaa eenyu dubbata? Karaa eenyu biyya lafaatti mul'ata? Karaa kiristaanotaati. Kanaafitu dubbiin Waaqayyoo iddoo kanatti kiristaanonni baay'ee of eeggachuun akka isaan irra jiru. Baay'ee iji Waaqayyoos iji namaa akka isaan irra jiru dubbata. Kanaaf maal jechuudha gaa? Akkas yommuu jedhu biyya lafaa kana keessa yommuu jennu biyyi lafaa waldaa dhaqanii galuu yookaan waldaatti lallabanii galuu duwwaa miti. Lafti nagadaa biyya lafaati. Waajjirri mootummaa biyya lafaati. Manni lafa waraanni keessa jiraatullee gurmuun waraana lafi jiraatullee lafti aartii qixi hundinuu biyya lafaati. Amma gaa kiristaanonni achi keessa jiraataniitu ibsu jechuudha. Jal'ina achi keessa jiru, cubbuu achi keessa jiru, hammina achi keessa jiru dhugaa dubbachuudhaan, jal'ina achi keessa jiru qajeelummaa jiraachuudhaan kan qajeelchu kiristaanota jechuudha. Kanaaf iddoo biraatti dabaluun koo gaariillee natti hin fakkaatu. Isinii soogidda lafaati kanaafidha. Isinii ifa biyya lafaati kanaafidha macaafa qulqulluun. Maa jechuudha? Kiristaanni ilaa asitti waan tokkochumaan kanan dubbachuu barbaadu Waaqayyo nama hundumaa tajaajilaa yookaan lallabaa yookaan raajii yookaan immoo maqaa waldaa keessa jiru hundumaa kiristaanota hundumaa akkas godhamiti. Kaan lallabaa ta'a, kaan immoo daldalaa ta'a, kaan immoo nama aartii ta'a, kaan immoo abbaa seeraa ta'a, kaan biyya bulchaa. Kiristaanonni qixa namaaf barbaachisu kana hundumaatti argame dhugaa Waaqayyoo ifa Kiristoos achi keessa taa'ee mul'isuutu sarra jira jechuudha. Kanaafitu Roomee irraa dubbifanne illee itti dabalee maal jedha? Uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee Waaqayyoo dhimmanii eeggatu inni jedhu. Ammas qixan jedhe kana hundumaati eenyutu eegama jechuudha kiristaanota. Kanaafitu namni tokko yeroo dubbatu iyyuu maal jedha? Biyya lafaa kana irratti dheekkamsi Waaqayyoo si'a 888 bu'eera jedha namichi tokko yeroo dubbatu akka jedha. Yeroon kun immoo yeroo waldaan kiristaanaa iddoo ishee gadhiifte sobaajin wal maktee biyya lafaa keessatti akka biyya lafaatti jiraachuutti kaateedha. Kanaafitu kutaa kana gabaabamatti yoon dubbadhe kiristaanonni qixa hundumaa jiraataniitu dhugaa Waaqayyoo seera jireenyaa isa kan Waaqayyoo sammuu
isa Waaqayyo namaa kenneen hojjetanii dandeettii Waaqayyo kenneef hin hojjetanii makaaf sobaa tokkoof cubbuu malee iddoo hundumaatti jiraachuutu isaan irra jira jechuudha. Waa'ee kutaa kanaa irratti suma kanaadha kan jedhu. Sagalee kennaa. Ulfaadhaa lubaa Waaqayyo isinaa eebbisu. Gooftaan isinaa eebbisu dachaa. Egaa mata dureen keenya ijaarsa biyyaa yookaan siyaasa keessatti qoonni amantootaa maali kan jedhudha kan nuti ilaalaa jirru. Akkuma amma dubbisee lubis sagalee Waaqayyoo bal'isanii tuqaniiru. Waan hundumaa gungummiif morkii malee godhaa. Ijoollee Waaqayyoo warra waan ittiin komataman hin qabne. Warra mudaa hattummaas hin qabne akka taataniif isin dhaloota micciiramaaf karaarraa kaate gana gidduutti biyya lafaa irratti akka ibsaa ibsituu jedha. Biyya lafaa amma rakkina guddaa keessa jira. Biyya lafaa amma dhugaan keessaa balali'ee soba. Biyya lafaa hadhoofte dukkanoofte. Dhugaan iddoo dhabe. Dhugaan hadhaa kana keessatti akkuma lubi keenya tuquu yaalanii wangeela Maatiyus keessatti isin soogidda biyya lafaati. Soogidda biyya lafaa. Isin ifaaye akkuma lubi keenya tuqan. Kanaaf amma gaa biyyi lafaa nuti amma keessa jirru kun dhaloonni speeshaalii sabni keenya rakkoof gidiraadhaaf walxaxaa keessa galee jira. Eenyutu isaaf dhaabbata? Eenyutu isaaf ga'een amantootaa maali? Akkuma Roomaa irratti dubbatu Roomaa boqonnaa 8:19 uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee Waaqayyoo immanii eeggachaa jiru. Nu eeggata haqan nurka jira. Nuyi warra haqaaf dhaabbatan. Voice of or voiceless. Warra sagalee hin qabneef sagalee akka ta'a. Waaqayyo barbaada. Waasiin jiraata Kaanaadaa irraa Waaqayyo gooftaan si haa eebbisu. Mee kutaa sagalee Waaqayyoo kana akkamittiin ilaala? Fayyaa ta'aa feeruu keessanii fi lubni Afawarq gaarii godhanii ibsaniiru. Sagaleen kun sagalee murteessaa dubbii waan jallate tokko qajeelchuu danda'uuf itti gaafatama ijoollee Waaqayyoo biyya lafaa kanarratti qaban agarsiisa. Itti gaafatamni ijoolleen Waaqayyoo biyya lafaa kanarratti qaban warra micciiramoota gidduutti, warra jalloota gidduutti, warra karaarraa kaatan gidduuttitu ibsaa ta'uu jedha. Amma waan badeetiin jiruuf miti kan qajeelchutu ijoollee Waaqayyootiidha iddoon kun kan jedhu. Waan badee babbadee jiru kana itti gaafatamni keenya qajeelchuun kan keenya kan ijoollee Waaqayyooti. Kanaaf ibsaa taatanii jedha. Ifa kana Kiristoos irraa arganne isaan immoo ibsina. Kanaafis immoo biyyi lafaa guutummaan mul'achuu ijoollee Waaqayyoo eegu. Ijoollee Waaqayyoo mul'achuun ishee kan eegamuuf maaliifi dukkana kanatu gara ifaatti jijjiiru. Waan jallaa kanatu gara qajeelchuutti jijjiiru. Maaliifi dibatati irra jira. Angoo mucaa Waaqayyootu isaan irra jira. Kanaafititu itti gaafatama kana kenne jechuudha. Itti gaafatama guddaadha. Itti gaafatamni kun otoo isolate godhee warra biyya lafaarraa adda baasee ijoollee Waaqayyoo bulcha ta'e waan gaarii ture silaa hundumtuu nagaa qaba. Garuu maanni isaan irraa adda isin hin baasu dhattanii warra isaan qajeelchitan isin godhaa jedhee dubbatamee jira. Yooma gara kakuu moofaatti dhufne bara rakkisaa keessa Waaqayyo Daawitiin akkaataa addaatti dibee kaaseetu maal jedhaa dubbii biraatti dabaluu barbaadee miti waan inni ijaaruuf micciiramoota gidduutti akkamitti ijoolleen Waaqayyoo warri dibata qaban warri itti gaafatamni isaanitti kenname gara qajeelchuutti fidu ibsaa ta'utti dhufu isa jedhu ibsuuf barbaadeeni yoo Saamu'eel isaa duraa boqonnaa 22 lakkoofsa 2 tokko kaasnee amma 2tti dubbisne maal jedha lakkoofsa 2 irraa namoonni rakkatan hundinuu warri gatiin irra jiru hundinuu warri jireenyi isaanitti hadhaa'e hundinuus isa biratti walitti qabaman yommus akki namoota 400 isaa wajjin turan inni immoo ijajaa isaanii ta'ee jedha. Eeyotu ijajaa isaanii ta'a Daawit Israa'el keessatti warra raawwatamanii sababa idaan isaanirra baay'ateef sababoota abdii kutataniif waan rakkisoo waan ta'aniif lafa jara kanatti walitti qabee jalqaba dura
Amma inni guddaan itti gaafatamni namni ifa ta'ee Kiristoos keessa jiraatu, Kiristoos wajjin jiraatu gochuun irra jiru. Maa inni dubbii tasgabbeessuu, dubbii abdii horuu, dubbii nagaa fiduuti jechuudha. Dubbii micciiramaa qajeelchuuti jechuudha. Dubbii waan dukkanaa'e tokkoof ifa ta'anii ibsanii ifanii ibsuuti jechuudha. Kanaafittu ga'een kiristaanotaa waan hadhaa tokko mi'eessuu, waan jallaa tokko qajeelchuu, waan sheeppii dhabe, waan boca dhabe tokkoof bocatti gochuu, waan boora'aa tokko calalchuu, tasgabbiif nagaa fiduudha. Kanaanitu ijoolleen Waaqayyoo itti gaafatama sana qabu jechuudha. Waaqayyoo kanaaf lafa kanarra nu kaa'e. Kanaaf waan boora'aa gidduu nu kaa'e. Malee kan akkuma warra kaaniitti dhiphannu miti nuyi. Akka warra kaanii dura buunee, warra kaan dura buunee warra qajeelchinudha malee. Akkasittiin dubbiin kun naagalaa. Kanaaf itti gaafatamni kiristiyaana tokko ifa ta'ee dukkana ibsee gara waan qajeelaatti fiduu jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Tole. Gooftaan si haa eebbisu, waasi ulfaadhu Waaqayyo si haa eebbisu. Nuti akkuma obboloonni koo lammanuu tuquu yaalanii addunyaan nuti amma keessa jirru kun biyyi lafaa bara itti namoonni baay'een amanaan, tajaajilaan hedduun yeroo itti isaan jal'ootaaf harka rukutan, warra nama ajjeessan, warra nama hidhan, warra nama gidirsan, haadha hiyyeessaatu imimmaanni jashiirra dhangala'u ituu namni manni hidhaa guutuu ituu gidiraan jiru gara isaan dhaabbataa jiran hin beekna. Silaa giddugaleessa dhaabbatanii jaarsa araaraa abbaa amantii ta'uun kan isaanirra malu garuu bu'aa dantaa garagaraatiin harkifamuudhaan jaalala saba isaanii isatti waamaman ejjennoo amantii isaanii gurguruudhaan kallattii adeemsa isaanii yeroo isaan itti jijjiiran argina. Asuma irratti gara maree keenyatti ce'uudhaan dura sagalee Waaqayyootiin gadi qabuu waan nurra jiraatu jedhe. Ermiyaas tokko lakkoofsa 9 yoon dubbisee gara maree keenyaatti dabarra. Ergasii jedha Ermiyaas, Waaqayyo hiixatee akka isaatiin afaan kootti buuse. Kunoo ani dubbii koo afaan kee keessa nan kaa'a. Ilaa akka ati buqqistuuf, akka ati diigduuf, akka ati balleessituuf, akka ati garagalchituuf, akka ati ijaartuuf, akka ati dhaabduuf ani har'a saba irratti, mootummoota irratti aboo siif kenneera naan jedheedha. Aboon nuuf kennameera. Aboon amantootaaf kennameera. Kiristoositti kan amanu, Kiristoosiin fayyisaa lubbuusaa godhatee kan fudhate amanaan hundumtu aboo qaba. Aboo maalii qaba? Aboo diiguu qaba. Aboo buqqisu. Kanaaftuu Roomee sana irratti uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee Waaqayyoo dhimmanee eeggachaa jiru. Dhugaatu nuuf jira. Haqatu nuuf jira. Gaafa nuyi dhugaa dubbachuu jalqabnu Waaqayyo nu wajjiniin ta'a. Kanaaf akka nuyi isa hamaa buqqisu, akka nuyi isa hamaa lolluuf, morminuuf Waaqayyo aboo nuuf kenneera. Aboo kanatti gargaaramaa jirra. Aboo kana dagatteen jirtu waldaan kiristiyaana. Mee gara marii keenyatti dabarra. Gaaffiin inni dura ijaarsa adeemsa biyyaa yookaan siyaasa keessatti ga'een amantootaa maal ta'uu qaba jettanii yaaddu lubaaf ta'u? Fayyaa ta'a. Akkuma amma kutaa macaafa qulqulluu keessaa fudhannee ilaalaa oolle, wantumti kiristiyaanni keessa lixee sirreessuu keessa jiraate ibsuun irra hin jirre tokkoyyuu hin jiru. Cubburraa kanafi jal'inarraa kanafi. Kanafi maal jechuuttan jira dura fakkeenya namicha tokko yoo isinii fudhadhe baay'ee natti tola. Namicha amantii isaa yoo ilaaltaniittan Adventistiidha. Namichi kun nama biyya Keeniyaati. Biyya sanatti itti gaafatami isaa Chief Justiceidha. Nama biyya sanaatti itti gaafatamaa dhimma mana murtii dhimma seeraa biyya sanaati. Yeroon 2017 yeroon naqe seenaa baay'ee addaa tokkoon dhagaa waa'ee namicha kana. Namni kun kana ta'eetu hojjeta. Ofii isaati Adventistiidha. Sadarkaa xixinnoo irratti hojjetaa turetti baay'ee amanamaa waan tureef. Malaammaltummaadhaan maqaansa waan hin dhaaminiif. Namichumtammaa geggeessaa biyya sanaa ta'e Uhuru Keeniyaataadha. Innumti waameetu ati itti gaafatamaa dhimma kanaa dhimma seeraa biyya kanaa nu ta'eedhaan.
Gaafuma dhufu maayidha. Gaafuma dhufu kede guyyaa ani waldaa dhaqu guyyaa ani itti waaqeffadhutti na duraa bu'a taanaan hojii kanan barbaadu. Ilaala attam namni akka irratti wal caccabsu. Guyyaa waaqeffannaa koo guyyaan Waaqayyoof adda baasedha guyyaan kun waan ta'eef hin fudhadhutti gaafatama kanaa. Kana booddee tole jedhaniin. Kanaafi namichi kun maal godha gaafa sadarkaa sanatti dhaqee taa'ee jedhu bara 2017 August keessa filannoo ta'e yoo dhaxanii ilaaltanii jettanii biyya sanatti filannoon suni rakkina godhate dogoggora jira rakkina jira jedhanii falmiin gaafa kan warri wal falman suni mana murtii gaafa dubbichi dhaqu akkas godhan jarri sodaataniitu maal godhu tuun hin beekini doolaara miliyoona 5 akkaawuntii isaarra gashaniif doolaara Keeniyaatti. Kana booddee gaafa akkaawuntii isaa laalu biyyi kaanii dafee masii dhufa intini keerra si nootisii si dhufa birreen manatu baankii keerra galee akkaawuntii keerra galee akkas jedhamee si dhufa gaafa laalu baankii isaa gaafatee eessaa ba'e kun jedhe. Ani lafanni dhufe hin beeku waan ta'eef amma abbaa isaatiif deebisaa qarshii kanaa. Nama baay'ee jiraatu jireenya addaa qabu miti. Mindaama argatu hin jiraatu. Waaqa isaa galateeffate. Deebisaa kanaa. Kana booddee namni akkasitti hin jedhu kun warruma taayitaa kana isaaf kennedha. Kan inni ittiin mormu laala. Kiristiyaana jechuun Luutiraanii ta'uu yookaan Pheenxee warra kaarismaatikii adda addaa kana keessa ta'u miti. Dhugaa beekanii Waaqayyo wajjin jiraachuudha. Adventistii isa ta'u, Kaatoolikii isa ta'u, Pirotestaantii isa ta'u. Namichi kun akkas godhe qarshii kanan deebisiiseef. Kana booddee dubbiin mana murtiitti gaafa dhufee maal jedhee murteessaa filannoon kun dogoggora qaba waan ta'eef filannoon biyya keenyaa haaraa kaase lammaffaa ta'u. Hin murteesse utuu kadhatanii meeqatuutti bilbilanii kaan immoo si ajjeefnadhaniitu sodaachisaniitu kana murteesse namichi kun. Gaafa kana murteessee jedhu maal jedhanii seenaa Afriikaadhaa keessatti yeroo jalqabaatiif namni kana godhe namicha tokkicha kanaayidha. Ilaala. Anammayyuu hundi keenyayyuu anis isinis warri kaanis warri dhaggeeffatan waldaa dhaquu faarfachuu lallabu maal jedhamu keenya duwwaan ilaalu. Dhugaa jiraataa jirraa jedhu namicha kanarraa barradhee tayyaadha. Jennaani maal godhaa? Seenaa Afriikaa keessatti nama seenaa addaa hojjetee dhadhame badhaafame. Uummati hundinuu baay'ee isa kabajee baay'ee isa jaallate. Kanaafi ijaarsa biyyaa keessatti wanti kiristiyaanonni hojjetan salphaa miti. Itti dabalee gara gadiitti dhanneen ilaalla garuu waan Dietrich Bonhoeffer jedhe kana yoonni dubbadhe gaariidha booddeetti dhufna seenaasaa. Inni maal jedhaa? Carraa argate biyya biraatti gaafa badee jedhu biyya Ameerikaatti namni ispoonsarii isaaf ta'ee gaafa dhaqee jedhu achi torban lamatu taa'e biyyi isaa waa'ee Hitlerii fi rakkina guddaarra lola guddaarra jirti biyyi sun. Garuu achi taa'e maal jedheedha yehuun dubbisa baay'ee garaan kun raafame. Ani baqadhee biyya kana taa'eedhe. Eegalolli sun biyya Jarmanii keessaa darbee booddee ijaarsa kiristiyaanotaatiif dhaqee itti hirmaachuudhaaf ani mirgan qabu deebi'ee galuun narra radee deebi'ee gale. Amma gabaayifne akka yaaduun barbaada. Sababi isaa tiyooriidha kiristiyaanummaan keenya baay'eensaa. Hin jedha macaafa qulqulluun jenne kana kan nuyi barbaannu waldaatti dhannee himnee galuudha malee ofii kooti nama dhuunfaa biratti qofaa koo yeroo jiraadhu kun narraa eegama jechuun baay'ee nu rakkisa isiniin jechuudhaaf hin jedhe. Kanaafi macaafa qulqulluu irraa dhaxxanii yoo ilaaltanii jettan waa'ee Daani'el faa maaliif haasofna? Waa'ee Sadraaq Misaaq Abdinaagoon faa waa'ee Yoosef faa maaliif haasofna? Yoosef faa hojiisa kan isaan hojjetanii sadarkaa biyyaatti kan isaan hojjetanidha. Amantii isaaniif akka sana jiraatu, dhugaadhaaf akka sana jiraatu, biyya akka sanatti oolchu, ijaarsa biyyaatiif jireenya kiristiyaanni jiraatu, sammuu Waaqayyo kiristiyaanaaf kenne, dandeettii Waaqayyo kiristiyaanaaf kenne guddaatu jira. Lammaffaa immoo dhoksaa namni yeroo baay'ee biraan geenye tokkotu jira waa'ee kiristiyaanotaa. Waa'ee namaa. Innis maa inni biyya lafaa kana irratti yeroo uumamne Waaqayyo dhaloota kanaaf waan keessa kaa'ee nu fide biyya lafaa kana. Anattamitti namana kiristiyaana taane nama hafuuraa yemmuu taanu maal taana jedhee nama naani hafuura qulqulluudhaan guutamne afaan haaraa dubbanna qofa utuu hin ta'in wanta uumamneef beekneetu humna isaa arganne ayyaana arganneetu dhaloota kana gidduu waan hiika fiduu hin jiraanne jedhee kan amana.
akkuma sila Filippisius keessaa dubbifan. Isini galee dhaloota micciirama karaarraa kaate kana gidduutti akka ibsaatti biyya lafaa kana keessatti ibsitu ninneedhe. Kanaaf gamaan isiniin jechuun barbaada. Nama tokkotti dabalee fakkeenyaaf isinii fudhadhe baay'ee natti tola. Kaakaa taphataan jedhamu yoo ilaaltaneettan taphataa beekamaadha. 2007 badhaasaa taphataa addunyaa beekamaa ta'e kan fudhate isaadha. Garuu inni kiristiyaana ta'etu taphataa ta'e beektu. Kanaafuu waaqayyumaafuu bu'aan buuse tokkoon isinitti hima. Taphatanii gaaf tokko ijoollee isaa wajjin jiran akkas jedheen waa'ee waaqayyootti dubbataa kan isaanii kiristiyaanotaa akkas goona jedhe. T-shirtii isaanii ishee jalatti uffatan irratti Yesus Kristos gooftaadha jedheetu irratti barreessee jira. Kanaaf taphatanii mo'icha gaafa mo'anii jedhanii T-shirtii qomee isaanii sagararraa yoo ofirraa baasanii jedhan meedaa sana guutuurra dirree taphaa sana guutuurra namni hundinuu maal dubbisaa? Yesus Kristos gooftaadha jedhee addunyaan dubbisa. Maayedha kaakaanii akka nama guddaa ta'u waaqayyoo yeroo mucummaa kootii abjuudhaan na agarsiise. Kanaaf maal jechuun barbaada? Waaqayyoof bu'aa kan nuyi buufnu waldaa keessa teenyee faarfannee lallabnee miti. Nan amana. Duwwaa miti. Nan amana. Namni baay'een utuu faarfannaaf hin barbaadaminitu waldaa keessaa achi keessa dhaabata. Lallabaa ta'uuf utuu hin barbaadamin dhugaan isinitti taasisa. Practically nama baay'ee yoo nagadan hojii gaarii hojjechuu kan danda'an ofuma waldaas danqanii ofiis danqamu. Yoodhuma siyaasa keessa galan bu'aa buusuu kan danda'an namoonni baay'een ofuma waldaa keessaa yookaan paastarii yookaan maaloo dhadhaniitu waldaa rakkisu. Maal isiniin jechuun barbaada amma bu'aa kiristiyaanonni biyya lafaa keessatti buusan jechuun salphaa miti. Sababi isaa iddoo hundumaatti jedhamni gooftaa Yesuus dhaqaa gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa. Ani immoo isinii wajjinan jira ammaduma lafaatti jedhe. Maal jechuudha kana jechuun? Yeroo nuyi waajjira mootummaadhaan nuyi dhugaarraan kaatin malee. Bulchaa biyyaarra yoo nuyi taane dhugaarraan kaatin malee. Taphataallee yoo nuyi taane nama aartii yoo nuyi taane achittillee. Kanaaf maal isiniin jechuufan jedhe? Yoo waaqayyo badhaadhota nu godhe, sooressota nu godhe, mana barumsaa gaarii, kwaalitii qabu. Mana ammaltummaan keessa hin jirre. Amma yoo ilaaltaneettan biyya keenya waan tokko yoo ilaaltaneettan mana barumsaa tokko kolleejjii yuunivarsiitii tokko kan banate kiristiyaanota. Garuu utuu namoonni hin baratin certificate kan kennaafii jiran kiristiyaanonni jiru. They are not contributing. Mootummaa waaqayyoofis biyya lafaafis waan gaarii contribute gochaan jiran namoonni kun birrii argataa jiru. Kanaaf maal jechuun barbaade? Kiristiyaanonni nama guddaa, nama sooressa ta'uu danda'u, nama aartii ta'uu danda'u, nama siyaasaa ta'uu danda'u. Garuu kiristiyaana jedhamanii dhaqanii waajjira sana taa'uu isaanii utuu hin ta'in achi ta'anii dhugaa isaan dubbatan, dhugaa isaan jiraatantu murteessaa. Argitanii? Dhugaa isaan jiraatan. Achi dhaqanii hin sobu taanaan kiristiyaana ta'anii achi dhaquun isaanii waan tokko iyyuu gatii hin qabu. Dhageessanii? Achi dhaqanii mala ammaltummaa hojjetu taanaan nama firdiin jalaa jallatee fi murteessan taanaan kiristiyaana jedhamuun isaanii gatii hin qabu. Maqaa waaqayyoof maqaa kiristiyaanaa arrabsuus jiru. Kanaafitu namichi sila isiniin jedhe namichi Keeniyaadhaa maal jedhe yoon isinii dubbise baay'ee natti tola. Baay'ee akkas jedheeti kan inni dubbate yoon isinii dubbise baay'ee natti tola waa'ee isaa. Afaan Ingiliffaatiin isinii dubbise. Akkaidha. The greatness of a nation lies in fidelity to its constitution and a strict adherence to the rule of law and above all the fear of God. Isini gale dhimma seeraa. Isini gale dhimma seera biyyicha jedhetu dubbata. Guddinni biyya tokkoodhaan. Kanaafuu kana eenyu caalaa kan beeku jedha kiristiyaanota. Seera biyyatti eeguu kabaju. Amma sattiin qabanii namoota caccabsan ufuma namoota fixan miti dubbiin. Argitanii? Strict adherence to the rule of law and above all the fear of God. Jalqabni ogummaa maalidha macaafa qulqulluun? Jalqabni ogummaa waaqayyoon sodaachuudha. Kiristiyaanni waldaas taa'ee waaqayyoon sodaatu ta'e mana mootummaas dhaqee waaqayyoon sodaatu ta'e maqaa kana duwwaa baatee dhaqee achi taa'ee duukaan sirbu. Islaama dhugaa hojjetu tokko naa wayyanaaf kiristiyaan achi taa'ee sobu tokko. Argitaniitu? Kanaafi
Yoo laalta macaafa qulqulluun illee maayidha. Ilmi hamma mucummaa isaatti jirutti akka'edha. Hamma mucummaa isaatti jirutti garboota irra hin caalu'edha. I think network wasi itti fufnaa gaaffii isa lammaffaatichi dabarraa Waaqayyoo isin eebbisu lubaa wasi gara keettan dhufaa jira. Seenaa ijaarsa biyya Awurooppaa fi Itoophiyaa keessatti qoodni amantootaa maal ture? Gabaabsineetu daqiiqaa 5-4 gidduutti kana ibsu nurra jiraata. Seenaa ijaarsa biyya Awurooppaa fi Itoophiyaa qoodni amantootaa maal ture? Kun egaa bal'aadha. Waasee maayikiin kan keeti eebbifame. Akkuma isin eebbisu seenaa ijaarsa biyyaa keessatti ga'een amantoota Itoophiyaa maal ture? Maalirra immoo jiraasa jedhuutuun diteelii ibsee gaariidha. Ga'een kiristiyaanaa maal akka ta'e obboleessi koo lubni ibseera. Itti gaafatamni inni qabu. Seenaa Itoophiyaa keessatti garuu maal fakkaataa jennee yoo ilaalle kiristiyaanumti iddoo argatee beekamtii argatee akka waaqeffatuuf bulchuuf miti. Akka biyya geggeessuuf miti. Akka waaqeffatuuf iyyuu mirgi kennamuu ofiisaa akka waan guddaatti ilaalaa ture. Mootummaa amma darbe kana waggoota 27 kana keessatti namni maaliif mootummaa sanatti gammadaa? Mirguma waaqeffachuu nuuf kennee mirga bulchuu miti. Waaqeffachuu waan dandeenyeefi jedhu. Sababiin isaa isa dura kan ture maal kan godhu ture? Kan mana qulqullummaa cufu ture waan ta'eef. Bara dargii keessa olaallee manni sagadaan cufamaa, kiristiyaanonni ni ari'atamuu, rakkoo gurguddaatti irra ka'a biyya ijaaruu mitiiti. Biyya sana keessatti beekamtii akka nam tokkotti akka amanaa tokkotti beekamtii argachuun iyyuu ulfaataa ture. Yoo bara dargii dura waan ture immoo ilaallee amantii keessaa amantiin addatti qoodamee warra mootii sanaaf faarsan turan. Amantiin yeroo sana ture jira dhaabbatee in argita waldaa kiristiyaanaa indiyaawum Itoophiyaan giddugaleessa kiristiyaanaatii jedhu as a quote akka kootitti akka giddugaleessa sentarii kiristiyaanummaa Itoophiyaa akka taatetti ibsu yoo fudhattee ilaalte garuu kan isaan faarsan mootii biyya bulchu sanadha malee ofii gadi ba'anii akka seera waaqayyootti biyya bulchu miti. Macaafota dur turan carraa argachuu dubbisuu argadheera. Maal jedha King of Judah jedhee kaa akka masaa ta'e masii ta'etti mootiin biyya Itoophiyaa bulchu Haile Sillaaseen leencicha gosa ciraama maqaamti Yesuusuu jijjiiramee ulfinniif kabaji Yesuus Kiristoosiif kennamu iyyuu jijjiirameetu nam dhuunfaa tokkoof kennamee isa faarsuudha malee hojiin warra waldaa keessa jiranii kan ture jechuudha. Bara darbe sana keessatti warri dhugaatti waaqeffatan immoo iddoon kan hin kennamneef moggaatti kan gataman akka amantii hormaa tokkotti kan ilaalamu ture jechuudha. Kanaaf gara amma yeroo amma dhufne kanaatti immoo yeroo dhufnu carraa dhaggeeffachuu argachaaru isa waggoota 27 darbanirra waggoota 27 darban kan kiristiyaanonni itti gammadan waaqeffachuuma waldaa keessatti waldaan banamuuf isaatiiti. Amma immoo maanni mootummaan amma angoorra jiru immoo yoo barbaadu waamee ergataa jaarsummaa irra ergaa waan mootummaan isaaniin jedhu raawwachuudhaaf of qopheessu malee waan qajeelaa tokko gadi baasanii gadi ba'anii waan tokko dubbachuuf ammallee waldaan biyya Itoophiyaa jirtu qophii hin qabdu. Gadi baatee mootummaa biyya sana bulchuun dhugaan jiru kanatu jallatee namni amanaan tokkos amanaa baay'ee jira arrabani angoo qabu amanaa ta'ee yeroo iddoo sana taa'u dhugaa jiru sana ibsooto hin ta'in waldaarraa maal barbaada isa waan sappoorti godhu raajota kana barbaada. Just practically waan jiru isinitti himan waan kiristiyaana amanaadha waan inni jallaa hojjetu yoo ta'u comfort zone isaa akka isaaf bareechaniif malee waldaa kiristiyaanaatiif gadi jedhee dhaabbatee dhaggeeffatee waaqa jechuuf qopheen qabu. Mee
nama dibame daawwititti na seechis hin deebiseen waan Itoophiyaa keessa jiru isinitti agarsiisa. Daawwit guyyaa tokko saanduqa gabatee kakuu otoo baatee galuu nama tokko du'e. Namni tokko duunaan hin dhaabbate lafuma sana jiru dhaabbateetu qorate dhugaan jiru maal fakkaata kan jiru jechuudha. Har'a biyya Itoophiyaa keessatti namni darzanaan du'a ajjeechaa baay'eetu ta'a, miidhaa baay'eetu ta'a. Kana keessa dhaabatanii warri waldaa kiristaanaa bananii hojii waaqeffannaa geggeessan si wajjin jiraa jiru. Si wajjin jiraa jedhateen lammii du'aara beeka. Waraanuma lammii keessaa ba'etu lammii isaa caccabsaa jira beeka. Addunyaa kana keessa hin jiru. Lammiin lammii isaa irratti waraanan bobbaasu. Waraanni biyya tokkoof kan barbaachisu daangaa eeguudha malee shororkeessuu miti hawaasa. Uffata burree uffatee mandara keessa deemee hawaasa shororkeessuu miti. Kana waldaan kiristaanaa cal jettee ilaalti. Kun ta'uu hin qabu. Maaliif ga'een waldaa kiristaanaa akka obboleessi koo dubbate manuma xiqqummaa makaastee waldaan kiristaanaa naamusa barsiisti. Abboommiin waldaan kiristaanaa saba barsiistu naamusa ofii isaatiiyyuu akka hin hanne kan godhu. Akka hin ejjine kan godhu. Akka waan namaan barbaanne kan godhu. Waan lafa kanarraa seeraan taa'ee jiru akka namni hojiitti hiikuuf silayyuu seerri qajeelaan Waaqayyo biraa ba'e waan ta'eef. Seera kan baase Museettis kan kenne Waaqayyo seera ittiin geggeeffaman seera dhugaa. Kanaaf waldaan kiristaanaa seera Waaqayyo biraa fuutee amantoota ishee barsiistu kana amanaan ishee tokko yommuu darbee hojii geggeessummaa tokkorra taa'u yoo inni waan jallaa hojjete dhaabuu danda'uu qabdi jechuudha. Galatoomii Waasiin. Haa ta'u. Ulfaadhu dubbii eebbifamee Waasiihuun guddaa galatoomii. Egaa waldaan kiristaanaa deebi'uu qabdi jechuudha. Gara tiraakii sanatti, gara dhugaa sanatti, gara dubbii Waaqayyoo isa faandamentalii isa hundee waldaa kiristaanaa ta'e sanatti waldaan kiristaanaa amantootni tajaajiltootni bu'aa dantaa garagaraatiin saba isaaniif sagalee hin taane. Sabi isaaniitu hacuucamu, ituu hidhamu, dhugaa dubbachuuf afaan isaanii luugamame amma yeroon itti gadi ba'anii dubbatan ta'uu qabaa jedhu obboloonni koo Waaqayyoo sinaa eebbisu itti aansuudhaanii har'a biyyoota Awurooppaa hedduu keessatti paarkiin kiristaanaa seeraa fi heeraan biyyaa tumee fakkeenyaaf Angelaa Maark muummee ministeeraa Jarmanii paartii kiristaanaa irraa dhufte Jarmanii hoogganaa jirti amma jechuudha. Yoo sadarkaa paartii ta'uu baatellee amantoonni Oromoo kanarraa maal baratu namoonni tajaajiltootni amantootni Angelaa Maark kanarraa muummee ministeeraa biyya Jarmanii paartii kiristaanaa keessaa kan filatamte dhiibbaa guddaa uumuudhaan because waldaa kiristaanaa kan dhugaatti sagalee Waaqayyoo isa ammanuu jechaa jiru kanarratti ijaaramte. Carraa argatanii kunoo biyya bulchaa jiru. Jaallatama guddaa qabdi. She's a brilliant. Baay'ee brilliantidha. Akka yaada Waaqayyootti, akka sagalee Waaqayyootti carraa argattee baateetti mee amantoonni keenya yookaan tajaajiltoonni maal akkamittiin maal baratu kanarraa maal barachuu dandeenya? Waasiyuun lubattan deebisaa. Lubaa mee kan akkamittiin ilaaltu daqiiqaa 3. Yaada koo jalqabaa xumuree natti fakkaatu homaan jedhu yooni isa dhiisee darbe. Garuu sana beekuun baay'ee murteessaadha dheena mana. Sababi isaa hirmaannaa kiristaanni qabu ta'utu irra jira eega jenne fakkeenyi nuyi fakkeenyaaf Angilaa Maarkel faarraa biyyoota adda addaarraa wanti nuyi fudhannu maal isa jedhu immoo laalla. Sababi isaa rakkinni guddaan nuyi qabnu akkuma biyyaatti yeroo laallu cinneenyuma keenyaa kaafnee yeroo guddanne waa'ee abboomamuu waa'ee waanuma hundumaatti tole jedhanii sammiisii fi ta'anii waan hundumaatti buluuti dhagaa kan nuyi guddanne. Isaan immoo maal baraa guddatanii mirga isaanii dubbatachuu, falmachuu, waan keessa isaanii jiru ibsachuu kanaan guddatan warri biyya Awurooppaadha. Kan keenya immoo
soba ta'es dhugaa ta'es gaarii ta'es hamaa ta'es abboomamuumatu sirra jira isa jedhuun guddanne immoo sababi isaa namni ammuma beeku barsiisa waan ta'eef jechuudha. Isaan kanaaf amma waan hojjetan tokko dubbiin Waaqayyoo dhiisittiin hin jedhu taanaan iddoo baay'eetti hojjechuudhaaf qophaa'uudha isaan. Nummoo isa dubbiin Waaqayyoo nuun jedhurra isa macaafa qulqulluurraa kallattiin dubbifnurra isan hin jedhin nuun jedhu hojjechuudhaaf waa hundumaatiif hojjechuudhaaf qophaa'e. Kanaafitu isaaniin kan gargaare ijoollummaa isaaniitii kaasanii ijaarsa isaaniitti guddatan kanaaf. Ammaan keenya biyyaa maal jedhu nami tokko dhaaba siyaasaa tokkotti dabalame yoo inni deggereedhe dur maqaarra kaan inni laafa kiristaanummaa isaati. Hin dadhabe inni nuumti illee gara kanatti waan yenna yeroo baay'ee nuumti warri baranneerraa beeknaa lallabaa dubbichaatti warri jennurre akka kanatti harkifamne garuu akka kana miti. Kan ta'uun isarra jiru akkuma sila jenne dhugaadha an okkiliitooti akka nama nutti ila dhugaa duwwaan nurkaan dhibin ammas kanan jedhu kanaan eessa yoo teesse dhugaan si keessan jiru dhugaadhaaf hin jiraattu taanaan gurbaan tokko akkas jedhayyuu ka'uu keessanii manna rafuu keenya wayyaa jedhe gaafa. Dhaqanii achitti maqaa Waaqayyoo balleessuu isaaniirraa manna akka namoota tokko dhugaa. Maaliif isinitti fakkaate? Amma biyya Itoophiyaa irratti Waaqayyo waan tokko yaalaa jira jedheetan amanaan. Innis maa inni ol fuudhee namoota tokko waatti kennee ilaalaa jira. Mee hojjedhaati inni kaan gubboo maalis fudhachuudha yoo baate immoo waan tokko garatti qabuun beeku abboo barbaadetu ittiin taphatee jirraa buusa. Kan yoo ilaalle. Inni kaan immoo gaafachi ol ba'ee qabaamti kan isan dandeenye ta'a namoonni tokko. Maal isiniin jechuuttan jira? Warri biyya Awurooppaadhaa amma biyyuman jiraadhu kana keessa paartiin kiristaanotaa jira. Paarlaamaa keessaallee qooda qabu yoo ilaaltanittan hin dubbatu hin gaafatu waan irratti fookas godhanii hojjetan qabu. Biyya kaan immoo kunoo akka amma jenne biyya Jarmaniitti immoo geggeessaan iyyuu isaan. An akkan amanutti akkan ofii kooti amanutti kiristaanonni qixa hundumaa dhaabatanii itti gaafatama guddaa iyyuu fudhatanii. Mitiree warri wayyaaneedhaa dura yoo jalqaba dhufan iddoo barbaachisaa irra eenyuun kaa'annachaa dhufan gaafa dhufanii kiristaanota kaa'anna isaan amanamuudha jedhan. Kanaafitu maal jechuuttan jiraanii waldaan kiristaanaa gaa ijaaramuu duwwaa immoo miti. Paartiitti ijaaramuu danda'u geggeessaa paartiidhaa ta'uu danda'u yoo godhan waan tokko rakkoon hin qabu. Anammas kanan jedhu dhugaa dubbii Waaqayyoo irraan kaatin irraan jallatin isa jedhu. Tokko lammaffaa immoo amma yoo paartii ma ijaarrachuu baatan iyyuu dhaaba kamittuu qooda fudhatanii dhaabicha keessas waan jiru biyyichas keessas waan jiru dura bu'anii dhaabatanii falmuutu isaaniif taa'ee tan amana akkuma sila namoota tokko maqaa dhahaa oolu. Garuu maal ta'utu irra jira adda kan nu godhu immoo dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa jiraachuudhaaf iddoo dhanne sana dhaquutu nuuf ta'a jedhee tan amana. Kanaaf qixa hundumaa walaa aart siyaasa yoo ta'e nagada yoo ta'e waan hundumaa keessa kiristaanni akka yoo dhaabate biyya isaa ijaara biyya isaa gargaara jedhee tan amana waan ta'eef jara kanarraa kan nuyi barru fakkeenya nuu ta'u. Isheen kiristaana taate egaa hojjette anis atis warri biyya jiranis kiristaana ta'anii hojjechuu danda'u garuu dhugaa keessatti of eeguutu isaanirra. Achi ta'anii waan illee bootu taanaan achi taa'u dhiisuu isaaniitu caalaa gaarii. Nuyyuutu hin ta'in Waaqayyo achirraa darbachuudhaaf baay'ee ariifatanii tan amana baay'ee fayyaa ta'a. Egaa ulfaadha lubaa gara hawaasitti ce'uu kootiin dura gaaffii afuraffaa. Egaa akkuma namoonni Waaqayyoo kakaasaa jirtanii gooftaanis na eebbisuu egaa warra sagalee hin qabneef sagalee ta'uu yerootti inni baay'ee gadi bu'ee jirudha. Yeroon kuni waldaa kiristaanaa tajaajiltoonni abbootni amantaa yeroo ammaa kana keessumatti iddoo gurguddaarra jiranii sagalee ta'uu dadhabuudhaan sabni kun ituu hacuucamuu ituu du'uu ituu hidhamuu sagalee ta'aa hin jiranii. Mee isuma kanatti fufnee ilaalla. Gaaffii afuraffaan waasi har'a yeroo biyyi keenya waraana biyyaa keessaa fi qaxxaamura keessa jirtu keessatti geggeessitoonni waldaa kiristaanaa amantootni dhibee kana gidduu seenanii furuu danda'u. Akkamittiin danda'u itti yaadda waasi. Egaa akkuma beekamu biyyi keenya miixuu guddaa keessa seenteetu jirti. Miixuu siyaasaa, miixuu ikoonoomii, waraana walakkaa jirti. Biyyi keenya sun waraana kallattii garaagaraatiin waraanni dhabame tokko hin jiru. Lixaa
kibba baha waraanaan marfamteetu jirti biyyi keenya jechuudha. Sa'aatii kanatti yeroo kanatti abboonni amantii amantootni geggeessitoonni akkamittiin gidduu seenuu danda'u furuu danda'u itti yaaddaa? Furuu danda'u jedhee yaada. Furuutti hin jirani. Furuutti hin jiranii. Maaliif furuutti hin jiranii? Hin dhaggeeffatu. Warra dhaggeeffatanidha malee warra dhaga'aman miti amantoonni abboonni amantii isa yeroo kana. Abboonni amantii yeroo kana jiran gaafan ilaalu anna dhaggeeffadha maal gochuutti ture abboonni amantii gadi ba'anii maal gochaa yeroon jedhu warra dhaggeeffatanidha. Yoo jaarsummaa dhaqaa ittiin jedhan jaarsummaa dhaqu yoo galaa taa'edhan ol deebi'anii taa'u dhaga'amaa garuu hin jirani. Waldaan kiristiyaanaa abbootni amantiin geggeessitootni Waaqayyo biraa dhugaa tokko fidanii lafa kanarratti kan facaasan akkuma dubbiin jalqaba ganama nutti himame waan jallaa tokko qajeelchuudhaaf assaayimentiin kan isaaniif kenname jireenyi isaanii giddugaleessi isaaniin kan hin taane maaliif kiristiyaanni yookaan amanaan tokko giddugaleessi jireenya isaa isa inni itti amanu Yesuus Kiristoos Waaqayyoodha. Kanaaf gadi ba'ee dhaga'amuu danda'u qaba. Kan inni dhaga'amu yoo dhugaa jiru gadi ba'ee dubbatedha. Haqa jiru yoo gadi ba'ee dubbatedha. Kana yoo gadi ba'anii dubbataniif yoo dhugaa jiru himaniif rakkoo kana furuudhaaf baay'ee salphaadha. Waldoota kiristiyaanaatiif amantootaaf baay'ee salphaadha. Geggeessitoota waldaa kiristiyaanaaf baay'ee salphaadha. Yoo sun hin taane garuu warra seera warra baasanii seera baasaniif hin bulletu biyya bushaaraam akka itti argina. Seerri jira. Seerri isaan baasan sun isaaniif hin hojjetu. Isaan irratti hin hojjetu. Ittiin bulchuuf malee ittiin geggeessuuf hin baasne. Kiristiyaanni immoo dubbii seera Waaqayyoo dhugaa sana ittiin jiraachuudhaaf fudhate waan ta'eef. Seerri lafarra seera amma seera biyya sana keessa jiru yoo fudhatte akka seeraatti rakkoo hin qabu waan barreeffameeru afaan kamitti beekame sirriima maaliif addunyaa keessarraa seera jallaa yoo baasne addunyaan nun fudhattu waan ta'eef. Garuu hojiitti hiikuu irratti warrumti seericha baasan seeraaf yeroo isaan hin bullee fi waan afaan nama qabachiisu keessa yeroo jiramu kana keessa waldaan kiristiyaanaa geggeessitoota amantii jedhanii taa'uun isaan irra hin jiru. Maal gochuu qabu ree seeraaf buluu akka isaan danda'anitti wanti qajeelaan tokko akka lafa sanarratti dhufuu danda'utti gadi ba'anii dubbachuu danda'uu qabu. Malee humnaan meeshaadhaan lammii doorsisanii gadi baatee ol galtee waraana ilaalaa namni tokko jiraachuun raawwatee biyya tokko keessatti waan sirrii akka hin taane ibsuu danda'uu qabdi jechuudha waldaan kiristiyaanaa gadi baatee. Yeroon kun yeroo waldaan gadi baatee yoo dubbattee rakkoon furamuu danda'udha. Gadi baatee garuu maal gochuu danda'u qabdi meeshaa dhugaa sana. Meeshaa caalu dhugaadha. Nagaa fiduudhaaf, dinagdee fiduudhaaf, araara fiduudhaaf, eebba fiduudhaaf, tokkummaa sabaa fiduudhaaf. Ani kan hin jedhu Yesuus Kiristoos ofii isaatii cubbuu ta'ee fannifamee jedha matsaafi. Maal gochuufi araara fiduudhaaf balleessaa miti. Balleessaa warra kaaniif araara fiduuf. Rakkoo dhalootatti darbee ukkaamamee taa'u sana gadi baasanii araara tokko uumutu sanarra raampaayira sana keessatti. Kan araara gaafatuuf, kan dhiifamii ta'uufii fi kan dhiifama gaafatu jiraachuutu irra jira. Kana kan gochuu danda'u eenyudha? Dhugaadha. Dhugaan immoo yoo harkara waldaa kiristiyaanaa harkara. Waldaan kiristiyaanaa geggeessitootni waldaa sabata isaan harkara, dhugaati isaan harkara, firdii qajeelaati isaan harkara. Kan ammoo akka isaan mul'isaniif assaayimentiin isaaniif kenname. Kan isaaniif kan assaayimentii kana nu kenne immoo isa dhugaaf jedhee du'aa ka'e isa du'i aboosa irratti hin qabne. Amma akkoo wanti ittiin nama sodaachisan yoo jiraate ajjeesuudha. Wanti ittiin nama sodaachisan yoo jiraate lafee cabsuudha. Wanti ittiin nama sodaachisan yoo jiraate xiyyiitiidha. Lafa sanatti dhugaa miti. Seera miti. Amma kan hin argaaru kan hin dhagaaru. Kanaaf waldaan kiristaanaa lakki akkas miti jettee gadi baatee sirreessuu danda'uu qabdi malee cal jettee dhaggeeffataa taatee taa'uun ishee irra hin jiru. Hin jedhaa fayyaa ta'a. Eebbifamii waasi guddaa eebbifamii Waaqayyo siyaa eebbisu. Dhuguma biyyi Itoophiyaa jedhamtu sun biyya dhugaan keessa hin jirre.
biyya dhugaan keessa hin jirre, biyya seerrisee, konstitushiniinsee wanti hundumtuu dhugaan keessa kan hin jirre, wanta feekii irratti biyya ijaarame. Waldaan kiristaanaa immoo jirti achi keessa dhiigi Kiristoos. Fakkaattiin Kiristoos jirti, isheen dhugaa lallabdi, dhugaaf jiraatti, dhugaaf dubbatti. Egaa yoo dhugaa kana qabatanii fincilan, morman, dhugaa kana qabatanii hojii hamaa kanaan mormu, hojii jal'inaa kanaan mormuu qabdi waldaan kiristaanaa kan jedhudha. Tuqaa gurguddaan kan ka'e Waaqayyo si haa eebbisu waase. Gaaffii inni shanaffaayi sochii mee waa'ee Bonhoeffer, Martin Luther King, luba guddinaa tumsaa waa xiqqoo ishee tuqnu daqiiqaa lama namoota kanaa namoota akka soogiddaatti baqanii saba isaaniitiif jiraatan. Martin Lutheriin kaasuu dandeenya, luba guddinaa tumsaa kaasuu dandeenya asirratti jechuudha. Jireenya isaanii akka shaamaatti baqanii saba isaaniif sagalee ta'anii harka tokkotti wangeela baatanii harka kan biraadhaaf saba isaaniitiif dhugaadhaaf kan qabsaa'an. Mee xiqqoo ishee daqiiqaa lama irratti dubbanna. Luba Afoorqittan deebisaa. Luba mee daqiiqaa lama waa'ee Martin Luther King fi mee waa'ee luba guddinaa tumsaaf kaasne xiqqoosee impaaktii isaan influensii isaanii soosaayitii kana keessatti uuman, dhiibbaa isaan siyaasa irratti uuman, akka waldaa kiristaanaattis immoo dhiibbaa isaan laayibireeshinii isaan fidan saba kanaaf mee waa xiqqoosee daqiiqaa lamarraa nu dhaalu ba'a. Gaaffii yoo dhugumaan akka jara kanaatti qoodan fudhataa jira jedhan malee ofuma haasa'uun anatti hin tolleedha gar tokko yeroon ilaalu. Sababi isaa namoota dhugumaan gatii saba isaaniifis baasanii wangeelaafis gatii guddaa namoota baasanidha. Namoonni kun nama calluma jennee akka ittiin haasofnu miti. Lubbuu isaaniitti murteessanii namoota dhugaa kana hojjetanidha. Kanaafi waa'ee Martin Luther Kingin yoo fudhanne barri inni kana keessatti haasa'u biyya Ameerikaa keessatti bara waa'ee walqixxummaa gurraachaaf adiidhaa keessatti haasa'amuu danda'u miti. Bara gurraacha akka tokkotti gadi dhiitaniif akka namaatti iyyuu hin ilaalle. Baasii keessatti waa'ee dubartii tokko waa'ee isaa yommuu dubbatu isheen teessii adiin hin ijaajjaa'uti. Utuu adiin ijaajjuu gurraachi hin teessu jedhanii gaafa kaasuu fedhan isarratti dubbiin akka ka'e. Qabsoo adda addaa geggeessaa akka inni ture argina seenaa isaa keessaa gaafa laata. Amma dhumaatti illee adeeme si'a tokkotu booddee hin deebiin waldaa yommuu dhaqu lallabisaa dhugaa, lallabisaa wangeela, lallabisaa immoo dhugaa hawaasa gidduu jiraatu ta'u isarra ture Martin Luther King. Kanaafi teoloojii barateeraa, dhimma seeraa beekaa. Kanaaf waan baay'eedhaan akka beekumsaatti akka dhugaatti amaneetti dhaabateeti namni. Fakkeenyi isaaf immoo akka ofii kootii fudhadhutti fakkeenyi isaaf namoota akka Eliyaas fa'aa dhugaa dubbatan, namoota akka Yohaannis Cuuphaa fa'aa dhugaa dubbatan isaantu fakkeenya ta'ee fedheetan amanaan ofii kootii isa gaafa ilaalu. Gara biyya keenyaatti immoo gaafa dhufnu qees guddinaas yoo laalleenne yeroo hundumaa wanta garaa kun araasutu jira. Yeroo hundumaa sa'amaa gidduu kanas interviewni isuma irratti godhamaa ture waan ta'eef. Garuu gaafa dargiin deddeebisee hidhee gadhiisee dhugaaf tokko nereereen oduu kana gaafa dhaga'u Sudaaniin dhaqee yoo deebi'u natti fakkaata. Kottu wajjin deemna jedhe xiyyaara isaa boolee dhaabe. Kottuu si fuudheen deemaa gaafa inni ittiin jedhuti saba koo dhiisee biyya koo dhiisee hin deemu jedheetu ijoollee isaanii fi haadha manaa isaanii akka Yesuus Kiristoos harmee isaatiif warra kaan itti agarsiisee ilaa isaan kana jedhee itti agarsiiseeti kan inni biyya kana keessatti hafe kan inni keessa. Utuu dhugaa dubbatu kan ammoo waldaama keessa taa'ee duwwaatu hin ta'in lafa barbaachisutti biyya South Africa illee yoo dhaqee waan xinnoon sodaatu. Karaa kana warra adii duwwaan lixa karaa sana gurraacha duwwaan lixa gaafa dhamu inni dideetu dhaqee ka warra adiidhaa hojjetu. Hin amam si'a tokkoof sammuunsa wanta macaafa qulqulluun dhugaadha ittiin jedhe sobadhee fudhachuu. Si'a tokkoof eessaa ka'a dubbiin anamayyuu kanan jedhu ofii keetti amanuurraa kaa'edheeta nama. Annama dhugaa dubbachuun narra. Akka namaa jiraachuun narra isa jedhu yoo amante namaafis akkuma sana falle. Kanaaf namoota kana yommuu fudhattu
namoota dhugaaf jiraatan dhugaadhaaf dhaabatan akkasii namoota fakkeenya ta'u. Jarri kun akka namoota keenya har'a akka keenya baqatanii rakkina jalaa ooluudhaaf yookaan immoo dhugaaf soba waliin makanii lubbuu isaa oolfachuudhaaf nama yaalii godhan miti. Ulfaadhaa lubaa. Ulfaadhaa lubaa. Mee gara waaseetti. Okay. Ati keenya wajjin deemuuf gara waaseetti dabarsina. Egaa lubaa Waaqayyo guddaa sinaa eebbisu. Akkuma namoota amma tuqne lamman kan biraas nama Desmond Tutu jedhamu. Desmond Tutu Bishooppii biyya South Africaati. Waan isin dhibu symbolic revolutionii fide baay'ee saba isaatiif dubbachuudhaaf voice of or voiceless ta'uudhaan haqa guddaadha kan inni bakkeetti baasee gara saba isaatii dhaabbatee gara warra cunqurfamanii gara warra dhiibamanii hidhamanii dhaabbateetu amma har'aatti lubbuudhaan jira namni kun biyya akka addunyaatti beekumtii guddaa argatee nama jiruudha. Salphina miti sabaaf hojjechuudha. Salphina miti saba ofiitiif falmuun luba ta'anii hojjetaa wangeelaa ta'anii waldaa kiristaanaa ta'anii qaanii miti fafa miti saba ofiitiif sagalee ta'uun jechuudha. Mee waasee daqiiqaa lama sa'aatiin keenya akka inni deemaa jiru nan beekaa daqiiqaa lama dhimma kanarratti dubbanna. Dhugaan jiru namoonni darban kun seenaa isaanii Itoophiyaa keessatti iyyuu hin faarsu. Amma luba guddinaa hin faarsu. Maqaa isaanii kaasanii hin faarsu. Waan isaaniitti aarsaa ta'aniif garuu namni gadi ba'ee akkas jedhu hin jiru. Har'arra wal nurkaa makeera. Har'arra wal nurkaa makeera. Kanaaf wanti ta'uu qabu jararraa wanti nuun barru waan har'arra jiru keessa teenyeetu hin ta'in dhugaa lafa jiruuf waan sirrii tokko hojjechuu jechuudha. Aarsaa kamiin iyyuu kaffalanii. Aarsaa kamiin barbaachisu iyyuu kaffalanii dhugaa lafa jiru isa ukkaamamee jiru sana gadi baastee ibsuu danda'u qabdi. Jara kanarraa wanti nuun barru seenaan isaanii baraan jiraate. Waan beekuun irra jiru seenaa isaaniitu baraan jiraate. Namni lafa kanarra baraan jiraachuudhaaf hin kennamne fangoo sana hin qabu. Eenyuyyuu jechuudha. Yoo dhugaadhaaf jiraatan garuu bara dheeraa jiraatu. Amma ko namoonni hiriyoota namoota kanaa ta'an baay'een turaniiru. Seenaan isaanii garuu hin jiru. Bara sana kan turan kan seenaan hojjetin kan dhugaa miidhama keessa galu yeroo rakkinni guddaan ka'u kan cal jedhanii taa'aa turanii yeroo isaanii eeganii du'aniiru garuu seenaan isaan hin beeku. Warroota dhugaaf dhaabbatanii garuu yeroo gabaabaa keessatti illee du'an kun kan warra lubbuun jiranis seenaan baraan isaanii faarsaa jechuudha. Lafuma kanarratti fuula Waaqaa durattis immoo waan qajeelaadha. Lubbuun isaanii boqotti. Kanaaf nuun wanti nuun gochuu qabnu dhugaa jiru sana jara kanarraa barree akka ifuu danda'utti ibsuudhaan waan gaarii tokko gochuutu nurraa eegama deetanii yaada koo kennaan. Ayyee guddaa eebbifamii waasiinuun lubi keenyas waa xiqqoo tuqanii turanii waa'ee Dietrich Bonhoeffer lammii biyya Jarmanii kan ta'e naazii dura dhaabbatee morme namni kun naazii dura dhaabbatee humna guddaadhaan haqa dubbate. Hiitileriin illee morme. Bara namoonni Hiitler Waaqayyo nuuf kenne jedhanii dogoggoraan akkuma arrasa biyya keessatti ta'aa jiru sana yaadadha qalbii qabaadha. Waaqayyo biraa dhufee isa sila waaseenis tuquu yaaleera. Arras rakkoon akkasii biyya keenya keessatti adeemaa jira. Waaqa Hiitileriin tu waaqa biraa dhufee jechaa jiru. Akkuma kana gaa Dietrich Bonhoeffer lammii biyya Jarmanii dura dhaabbateetu hin morme. Jal'ina kanaan morme. Dhumarratti illee hin wareegame. Hin du'e hin ajjeesani. Gaafa ajjeesani amma guyyaa irratti gaafa seenaan nama kanaa ka'u lammiin biyya Jarman even lammiin biyya kan biraallee mataa ol qabachuu hin danda'an. Qaanii guddaa, salphina guddaa. Egaa obboloota koo karaa TV kanaaf reediyoo kanaa kan nu daawwachaa jirtan Waaqayyo gooftaan guddaa isin eebbisu. Gara dhugaatti haa deebinu, gara qalbiitti haa deebinu. Waaqayyo biyya keenyaaf, saba keenyaaf nagaa haa buusu. Warra hidhamanii rakkina keessa jiran, nyaata lagatanii gidiraa keessa jiraniif Waaqayyo harka isaa haa diriirsu. Sagantaa keenya yeroo kan biraa amma qabannee walitti dhiyaannutti egaa Waaqayyo ayyaana isaa isiniif abaa'isu. Guyyaa gaarii qabaadhaa, yeroo gaarii qabaadhaa. Eebbifamaa.